Artistii Jaalallee Daadiin jedhama. Bara 1993 akka lakkoofsa Abasaa bara sanii anan bakkana seene. Garuu gochi isaanis keessatti nu gochaa turani gocha biraati. Jechuun halkan keessaa sa'aatii 7 baasaniitidha mana dukkanaatti nu reebaa turani. Mana dukkanaa san garuu bakkuma isaayyuu wallaalle. Kuni mana itti dhabne malee mana dukkanaallee miti. Amma giraawundiin hin jira. Giraawundiin keessatti nu reebaa turan suni mana kutaa lamadha. Hin banamne hanga ammaatti barbaadeen nabe. Maaliif isa kanan beeka malee isa san hin beeku beekte. Fuula hidhaniiti achi nu buusanii halkan nama 5 nama 6 achi keessatti reebaa turan. Namni sun iyyuu isaa malee eenyu akka ta'e isa hin beektu. Inni banamuu dhabuun isaa maal sitti dhaga'ama? Mani gadda guddaa turatti dhaga'ame. Deebisee immoo maaltu jira sitti fakkaate? Ani ittiin keessa buqqisaa turantu jire. Elektirika ittiin uummata garafaa turantu ture. Inni eessa dhaqeetidha qalama dibanii toonu waaman. Sani gaafiin keenya gaafiin uummataa hunduu kanadha. Mee amma akkuma ati jette asirratti halluu adda addaa halluu dibaniiru. Asirra maaltu tureeyyuu sila dibuun kun immoo rakkoo maal qaba? Asirra barreeffama baay'eetu ture. Suura namaallee kaasaa turanii gadi garagarshaniitoo kanumarratti jechaadha. Dhiiga isaaniitiin warra barreessantu jira asirratti. Warri nu dura hidhaman jechaadha. Dhiiga isaanii as keessaa muranii dhiiga isaaniitiin asirratti barreessaa warra ture. Wanni sun hin jiru amma asirra bakka kana. Waa'ee abaa'oota asirratti barreeffama baay'eetu asirra ture bakka kana. Kanaaf maal ta'uu qaba jettu? Kanaafuu kun sirrii miti. Mootummaan kana xiinxaleetoo keessattuu ani ittiin uummata garafaa turan san uummata ittiin reebaa turan san bakkanatti dhiyaachuu qaba. Nuyi isa laalla'inee dhufne malee mana laalla'inee toon dhufne. Mana laaluu yoo taate kondominiyeemiin kun lagaxaaf obbanamee jira miti. Dhaqnee isa laaluu hin dandeenye. Garuu ani uummata ittiin fixaa turan san ani ittiin uummata toorchi gochaa turan ani uummata ittiin aayilaandii irratti hidhaa turan sun inni seenaadhaaf taa'uu qabaa ture akka muuzeemiitti. Nuyi muuzeemii san jennee dhufne malee dhufnuu turre. Meegaa amma dararra akkanaa lammata akka uummata irratti hin deebine yookiin lammii kamirrattuu hin deebine gara fuulduraatti maal gochuutu irra jiraataa? Qabsoo kana siin ga'e qeerroo maal jette? Garuu maaltu jira sitti fakkaate bakka kanatti nutis akka namaatti haaloo keenya hin baanaa turre. Garuu inni damar dubbii jedhamte kanatu kana nutti fide malee nutis haaloo keenya akkanatti hin baanaa turre. Har'a shiiwwan asii dheessiteetidha Tigraay itti galteetti. Mootummaan kana fideetoo bakka kana isaanitti illee agarsiisuu qaba. Waan kana waan uummanni Oromoo irratti darariyame san isaanillee asitti dhufanii darariyamuu qabu. Qeerroo kana fideen maal jettaan? Qeerroon ammallee galanni isaanii fuulduratti. Qeerroo hin jaalanna ammallee. Yeroo sanitti otoo akka har'aa kanatti qeerroon barattee jiraatte yeroo bara 83 kaasee hanga har'aan turte bilisummaan. Kanaafuu qeerroon ammas duubatti hin deebiin bakka hundaa akka hin dhaabbanne miila lama qabna jedhanii bakka lama akka hin dhaabbanne qeerroon tokko ammas nuti tokko. Uummannis gaa tokkummaa isaa cimsuu qaba kanaan booda. Akka kanaan dura Abashaan nu darari'uu hin qabdu yoomumaa taanaan. Kanaafuu tokkummaadhaan wal cinaa dhaabbachuu, ikoonomiidhaan wal cinaa dhaabbachuu hin jedhaan. Hedduu galatoomne.